Tole yang keenya kan jektaran koraa bulaa dagaagaa jiraata ulfaata umuriin keessan umurii irraa keessaa jaalalli keessan jaalala kanniisaa fayyaan keessan fayyaa gadamsaa isin haa ta'u jenna kanatti aansinee gara sagantaa barnootatti dabarraa barnoonni irraatis irreechi maal akka ta'e irreecha irraa yaadannoo abbootii keenya kan booranaaf baareentu akka ta'e obboleessi keenya nagaa miti sagaleen koo hojjaa koo malee sagaleen kun dhagaa malee ma yaada garuu kan arguu dhabdan hin dhageessu. Guyyaa har'aa yaadannoo abbootan keenyaa kan Booranaa Baarentoo jechuun abbootiiwwan Oromoo durii kan ta'an jechuudha. Ka'umsi keenya achi waan ta'eef jarreen kana lamaa waamna yeroo hunda Baarentoof Booranatti qoonnee jechuudha. Oromoo hunda jechuu keenya yaadannoo isaaniif guyyaan har'aa malee yaadannoo adda biraa miti. Guyyichi guyyaa ayyaana irreechaati. Irreechi maalii isa jedhutti yoggaa deebinu uummanni tokko jalqabumaanuu akka uummataatti jiraachuuf akka hawaasa tokkootti jiraachuuf dameewwan gurguddoo afur qabaachuu qaba. Siistemiiwwan yookaan sirnawwan gurguddoo sirna siyaasaa qabaachuu qaba, sirna amantaa qabaachuu qaba, sirna hawaasummaa qabaachuu qaba. Kuni mataa isaaniitti mallattoo garaa garaatii qabu. Fakkeenyaaf irreecha hoggaa fudhannu mallattoodha. Mallattoo nageenyaati, mallattoo amantaati. Bakki isaas bakka gurguddaa lama, yeroon isaas yeroo gurguddaa lama. Irreechi yeroo birraa fi yeroo arfaasaati, inni irraa kan birraati. Bakki isaa immoo bakka jiidhinsa qabu, bakka malgaa fi bakka dachee hundarraati adda ta'e yookaan ol ka'ee uumamee argamu tulluudha. Kunis sababii qaba. Falaasamni uummata keenyaa bara 6,000 duratti qabu falaasama isa har'aa wajjin yoo madaalli laalle baay'ee fagoo fi gadi fagoodha. Kana jechuun uummanni keenya durumaayyuu kaasee kan tulluu kana uume, kan malkaa kana uume, wanti cimaan tokko akka jiru hubateera jechuudha. Waggoota hedduu fuuldura. Gochaa sana har'aa akka aadaatti fudhanneet irreechi aadaadhaa jenna. Irreechi marga jiidhaa, habaaboo, baala jiidhaa fi wanneen kana fakkaatan kan jiidhaa ta'anii halluu magariisa qabaatan qabannee gara waaqa kadhannaatti yookaan gara galateeffannaatti kan deemamu. Waaqa kadhannaa kan jennu irreecha kan arfaasaa sana. Irreecha kan arfaasaatti waaqa hongee jala nu dabarsitee, bubbee hamaa jala nu dabarsitee, ganna booruu dhufu kana nu milkeessii, nagaa nuu roobii jennee gara tulluutti baaneetu kadhanna. Kan birraa immoo booruu gannaa, bacaqii gannaa keessa nu dabarsitee, birraa gammachuu, habaaba urgaa kanaan kan nu geesse galanni siifaa ta'uu jenneet sirbaa fi dhiichisaan waaqa galateeffanna. Irreechi inni kararraa kun kan galataatii jechuudha. Kan kadhaatoo hin taane kan galataati. Mallattoo siyaasaa fi sirna siyaasaa cimaa gadaa akkuma qabu mallattoo amantaa fi amantaa waaqeffannaa cimaa kan ta'e waaqeffannaa qabaa jechuudha. Mallattoo hawaasummaas akkasuma ni qabaata. Kan garaa garaati mallattooleen jiranii jechuudha. Mallattoon irreechi mallattoodha yookaan mallattoodha, aadaadha. Aadaa maaliif jedhame? Wanti irra deddeebi'amee uummanni tokko guyyaa guyyaanu taasisu silas aadaa godhatame aadaadha jenna. Aadaan nyaataa kan hawaasummaa jalatti, aadaan irreechaa kan amantaa jalatti, sirni gadaa kan siyaasaatti akkasitti qoqqoodameet sirna mataa isaatti qooddatee qabaa jechaadha uummanni keenya durumaayyuu kaase. Kanaaf wayita malkaatti baanu malkaananaa kan birraa kanaan nu geessee siyaa toluu, siyaa galatuu jechuun miti. Yasa malkaa kana uumtee, yasa bonaa ganna bakka kana jiistee, lalisiiftee, nuufis tolii, nu jiisi akkasuma rakkina nu agarsiisinii, gadadoo nu agarsiisinii, yeroo hunda qananii keessa nu jiraachisii jenneetu kadhanna. Tulluuttis, odaattis kan baanuuf yawaaq lafarraatii lafa caalchiftee kan uumte tulluu kana. Nuunis namarraatii jireenya gaarii akka jiraannuuf, hawaasa gaarii akka taanuuf yaadannoo abbootii keenyaati jechuudha kana wal geenye. Oromoon bahaa fi dhiyaa, kaabaaf kibbaa maaliif walirraa fagaatee yoo jenne sirnawwan gurguddoo arfan kana hundi keenyuu kan garaa garaatti faca'anii hordofu. Silaa sirna wal fakkaataa ta'uu hordofne afaan keenyis, aadaan keenyis, amantaan keenyis wal fakkaatu jechuudha. Kun naturalization jennee isa barumsa irratti baranne yoo ta'e kanaa wal qabatee uummanni kuni qaroomina kanaaf illee bu'uura akka ta'ee fi gama irreessatiin sababa irreeffachuutiin fi waaqeffannaatiin kallattii sana irratti akka deeme seenan tokko tokko hin eeraa jechaadha. Irreecha jechuun maal jechuudha? Irreecha akkamittiin irreeffatama?
yoom irreeffatama, eessatti irreeffatamaa fi maaliif achitti irreeffatama kan jedhu irratti yaadan qabu. Waan beekumsa koo waan keessa koo jiruu fi waan dubbisarraa waan dhaga'eerraa waan abbootirraa bareerraa siin hiruuf asitti dhaabadheera na of kalchaan siin hin jedhu. Egaa uummanni Oromoo irreecha irreenfata. Kan irreenfatu waggaatti si'a lamadha akkuma obboleessi koo jedhe irreecha birraa fi irreecha afraasaadha. Irreecha birraa fi irreecha afraasaa wanti adda godhu jira, wanti tokko taasisu jira. Irreecha afraasa irratti akkuma obboleessi koo asitti kaasee Oromoon gaararratti bahee kuntullu irratti bahee isa dachii kanarraa isa kana ol guddistee uumte jechuudhaan gara waaqatti dhiyaateetu garaasaa waaqaaf banaa godhee kadhataa jedhama. Seenan sirriidhas immoo yeroo ilaallu Waaqayyoo waan kana raajii kana kan uumee fi waa baay'eetu nutti mul'ata waan sana. Wanti nuti gochuu hin dandeenye, wanti nuti jijjiiruu hin dandeenye, inni garuu waan kana kan uume. Oromoon yeroo sanatti qaroomina guddaa keessa darbuudhaan waa baay'ee xiinxalee arguudhaan achirratti Waaqayyo ittiin dhiyaadhaa, Waaqayyo asirratti naa dhagaa jechuudhaan kadhataa jechaadha. Kadhannaan inni kan irreecha afraasa irratti, irreecha biraa irratti adeemsifamu galatoodha. Yookiin Waaqayyoo fi aarsaa kennu yookiin galata laachuufi jechuudha. Yeroo kana maaltu jira? Sirbi jira. Sirboonni adda addaa jiru. Maanguddoon yookiin abbootiin ni waaqessu, ni faarfatu yookiin immoo ni weeddisu, ni jeekkaru. Dargaggoonni garuu ni gammadu, ni sirbu, ni dhiichisu. Kunis maaliif gammachuu isaanii ibsachuudhaaf? Fakkeenyaaf ganna keessa wanti jiru hin beekamaa, ganni baay'ee ulfaataadha, bokkaan hin jira, lagni hin jira, firri waliin arguu gamaa gamanatu jira. Waa baay'eedha, namoonni karaa baay'eedhaan adda adda ba'anii taa'aa turaniiru. Garuu birraatti maaltu jira? Karaa midhaaniin bokkaarraa kan argame inni roobee biqilche. Inni biqilchee sifa laatee fi asheen ni gahaa, nyaanni ni gahaa, karaa adda addaan yeroo adda addaatti yeroo namni waa tokkotti argatu, waan haaraatti argu birraa kana keessadha. Lammaffaa firri gamaaf gama jiraatu. Dur yaadannoo abbootii keenya dhadheera, obboleessi keenya dur Oromoo keessatti fakkeenyaaf Booranaa hangafoota uummattoota sanaa yoo ta'u yookiin hangafoota namoota sanaa yoo ta'u waggaatti birraa kana deemee uummata isaa ilaala ture, uummata isaa arga ture. Kuni maal agarsiisa? Yeroo lagni kun bishaan gadi galee bishaan carii ta'ee yookiin immoo qarraree booruun darbee